qaama isaarraa karaalee ittiin guddisuu fi akkasumas akka jabaatu ittiin godhanirraa har'a kan isin biraan geenyu ta'a. Viidiyoo kana egaa anaa miti kan hojjete Dooktara lammii biyya Indiyaa Raajash nama jedhamudha. Kan hojjetame yommuu ta'u viidiyoon kun intarneeta gubbatti gara nama miliyoona 6 oliitiin kan daawwatamedha. Akkasumas karaalee salphaa wantoota naannoo keenya jiran irraa ittiin argachuu dandeenyudha. Qaama saalaa kee baay'ee guddisaa akkasumas akka jabaatu ni taasisa. Viidiyoo tana irratti egaa koomantiileen kennaman viidiyoo san jalatti yeroo ilaalu koomantiileen kennaman koomantii baay'ee namatti toltu haalaan namatti toltu namoonni jechuun viidiyoo isaa tanarraa fayyadame saniifinanis gara afaan oromootti jijjiiruudhaaf dirqame namoonni chaayinaala kiyya kanaaf maatii taatan akkuma duraanii laayik sheer godhaa yoo ammoo viidiyoon tun kan isinitti toltu taate koomantiilee godhaa isinin jennaa immoo namoonni chaayinaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafanna. Viidiyoon tun akkuma beekamu intarneeta gubbatti gara nama miliyoona 6 kan daawwatedha. Koomantiileen achi jala kennaman ammas koomantiilee baay'ee babbareedoodha waan ta'aniif anis qabadhee isin dhufe. Chaayinaala keenya kana egaa sabiskiraayib laayik sheer godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa hamilee nu godhaa isinin jenna akkasumas viidiyoolee biraa akka isiniif gallakifnu nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa jenna. Asumaan mee gara viidiyootti haasennu.